Ijaarsi gamoo faarmaasii waldaa jiraattota magaalaa Finfinnee yookaan kan namaa faarmaasii kutaa magaalaa Nifaas Silk Laaftootti eegalameera. Sirna jalqabbii ijaarsichaa irratti kan argaman Daayirektarri olaanaan bulchiinsa dhaabbilee misoomaa mootummaa magaalaa Finfinnee obbo Taakwee Joog gaaffii hawaasni gama dhiyeessii qorichaatiin qabu furuuf xiyyeeffannoo guddaan hojjetamaa jiraachuu dubbatan. ማህበረሰባችንን ደህንነታቸው የተረጋገጠ መድኃኒቶች Waldaan kun hawaasni keenya qorichoota sirrummaan isaa mirkanaa'ee fi meeshaalee yaalaa garaa gatii madaalawaan akka argatuuf dhaabbata hojjechaa jirudha. Marii hawaasa waliin bakkeewwan garaagaraatti taasisneen dhiyeessiin qorichaa irra deddeebiin ka'aa waan tureef kana hiikuuf guyyaarraa ijaarsa gamoo abbaa darbii lamaa kutaa magaalaa kanatti kan eegalchiisnu ta'a. Saffisaan akka xumuramuufis deeggarsa barbaachisu ni taasisna. Ijaarsi mana qorichichaa yeroo qabameefitti akka xumuramuuf deeggarsii fi hordoffiin barbaachisaan kan taasifamuuf ta'uu kan dubbatan immoo hojii raawwachiistuu olaantuu kutaa magaalaa Nifaas Silk Laaftoo aadde Kaabbaa Mabraatuuti. ስራው 24/7 እንዲሰራ Ijaarsichi adda citiinsa malee akka hojjetamuuf nuti akka kutaa magaalattis ta'ee akka bulchiinsa aanichaa fi hawaasa naannawaa kanaa jirutti hanga xumuraatti eegumsaa fi deeggarsa barbaachisu hunda kan taasisnu ta'a. Ijaarsi isaas hanga qaammee bara 2017tti akka xumuramu qaamni ijaarsicha abbummaaf fudhate waadaa seeneera. Ijaarsi piroojeektichaa qaama karoora guyyaa 90 ta'uu kan dubbatan hojii gaggeessaa olaanaan faarmaasii waldaa jiraattota magaalaa obbo Saifee Damisee ijaarsi isaas deeggarsa teekinooloojiitiin saffisaan akka xumuramuuf kan hojjetamu ተሙታውስ ዱበተን ዛሬ የምናስጀምረው በአይነቱም እንደ ከተማ ብቻ ሳይሆን እንደ አገርም ልዩ የሆነ ijaarsi mana qorichaa eegalchiifne kun akka magaalaatti qofa osoo hin taane akka biyyaattu adda kan ta'edha. Ijaarsa yoo xumurame kenni tajaajila damichaa guutummaan guututti bifa dijitaalawaan kan kennamu ta'a. Tajaajilli asitti kennamus dhiyeessii qorichaa qofa osoo hin taane gorsi fayyaa garaagaraa hawaasaaf kan itti kennamu ta'a. Humna namaa gahaa ta'een kan hojii eegalle waan ta'eef gaaffii hawaasaaf deebii quubsaa ta'a jennee yaadna. Bulchiinsa magaalaa Finfinneetti manneen qorichaa waldichaan hoogganaman 55 qofa ta'uu kan dubbatan hojii gaggeessichi naannawaa biroottis gamoowwan tajaajila dhiyeessii qorichaa kennan ijaaruuf waldichi karoora kan qabu ta'uunis himameera.